Maqaa keetii balaa bara. Maqaan koo Salamoon jedhama. Tole har'a ergaa hundeeffama wiirtuu miidiyaati. Sirna hundeeffama isaa akkamitti argite? Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Haala kanaan miidiyaan kun hundeeffamee asitti dhufee eebba isaa irratti immoo argamu kun carraa qabeessummaatti natti dhaga'ama. Baay'ee natti tolee jira. Amma irratti afaan Oromootiin miidiyaaleen hedduun jiru. Miidiyaaleen afaan Oromootiin hojjetan baay'atuun isaanii faayidaa maalii qaba jettee yaadda? Faayidaa guddaa qaba. Bu'aa guddaadha kan inni qabu keessattuu Oromoon seenaa bal'aa fi guddaa aadaa baay'ee qaba jechuudha. Sun ammallee bahee hin mul'anne. Waaqayyoof galatamus miidiyaan muraasni hin jiru hamma humna isaaniitti sosocho'aa turaniiru hojjechaa jiru. Yeroo akkas immoo miidiyaan biraa itti dabalamu aartii Oromoon qabu, aadaa Oromoon qabu, seenaan Oromoon qabu miidiyaa baay'ee irratti akka mul'atuuf bu'aa guddaa argamsiisa jedhanii yaada. Egaa har'a hundeeffama isaa wiirtuu miidiyaa sirriitti argitee jirta. Mee fuuldura irratti wiirtuu miidiyaa irraa maal eegda? Wiirtuu miidiyaa irraa waan guddaan eega. Keessattuu egaa sooshaal miidiyaa irratti illee waan muraasa argaadha kan hin ture. Keessattuu baay'ee ijoollee humna qaban hojjechuu ijoollee danda'an dargaggoota yaada adda addaa ijoollee fidu jedhanii yaadan miidiyaa sana irratti argaadha kan hin jiru. Isa duraarra miidiyaa duraan qabnurra wanta bal'aa fi yaada bal'aa koomiin hin jiraata yeroo baay'ee miidiyaa afaan Oromoo irratti qophii bashannansiisaa hin qabanii wanta wal fakkaatu wanti jedhu yeroo baay'ee hin ka'a. Isa kana immoo egaa wiirtuun miidiyaa hin balleessa jedhee yaada koomii kana jechuudha. Wanta bareedaan akka inni dhufu abdii guddaan sinirraa qaba jechuudha. Tole Salaam hedduu galatoomi. Hayyee sinillee jabaadha. Waan guddaa sinirraa eegna. Wanta dandeenyuun immoo wal faana jirra jechuudha. Ulfaadha hayyee.